Guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaa jireenyi. Nurkaa baduun harkinu dhaalatti keenyi. Haram deemaa jirraa eenyu nu fakkeenyi. Haram deemaa jirraa eenyu nu fakkeenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaaf jireenyi. Guddisaan Islaamaa naamusaaf jireenyi. Nurkaa baduun harkinu dhaalatti keenyi. Nyaatana hubanii nafuufin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الطعام فإن الحر لا بركة فيه. أرجع ربي كذي نياتا واقع صبر خان جرتو نياتا كبنا يسينادو. بسم الله. بسم الله جي. بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم بسم الله كل بيمينك وكل مما يليك. رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله جادي لكن ما ترى ما تنادي وكتيت ترانا. أنا تنقل لا بطنينا تنقل نادو. fakeenyi haramne maa jirraa eenyu fakeenyi. Fuuldurri Islaamaa abdiin bihee. Muzi uffatanii kan adeemuu fi dhugumaasaa takka kan tanyaan sallallahu alaihi wasallam laa akulu muttaqiyan rasulullah nyakaye idulfatanii nyaatina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islaamni adaboota ibdan beeka. Adaba islaamaa keessa tokko adaba nyaataati. Musliimoonni hundinuu hordofuun dirqama isaati. Takka hoggaanii fi nyaata eegaluu deeman harka dhiqachuu. Hoggaa nyaatanii hirkaanis harka dhiqatanii qulqulleeffachuu. Lama hoggaa nyaata jalqabuu deeman bismillaahi jechuu. Bismillaahi sana immoo yoonii fi sagalee ol fuudhatanii jaan bareeda. Akka namni si bira jiru yaadatutti. Sadi nyaanni gisee dhiyaate irraa turuu dhabu. Afur akkuma rasuulli nu ajajetti hoggaanii fi nyaannu mirgaan nyaachuu. Shan nyaata hanga barbaachisu ol godhuu dhiisu akka hin qisaasan. Jaha hoggaanii fi nyaata nyaachuu deeman bakka itti nyaatanii fi waan itti nyaatanis qulqulleessu. Torba hoggaanii fi nyaatan haasa'uu dhabu. Saddeet hoguu quufan alhamdulillah jechuu. Abdiin gosa musliimaadha. Yaadni keenya isinii malee fakkaata. Yoo tun isinii taate taanaan sheer godhiitii obboleessa biyya laayik godh, sabiskiraayib godh, koomentii godh. Viidiyoo wal fakkaatu namni waliin deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.